aliin iddoo Muhammaditti rafee argamu aarsaa fi ofiisaa haa qopheessu. Meeqa wajjin falmaa jira. Nu harkaan ba'u iddoo hunda nama eegu keenya jira. Gara fuuldura isaatti kan eegu gammoojjiidha. Muhammad lubbuu isaatiin yookiin ajjeesee namni fide gaala 100 badhaasnaan lakkoofsi jaraa 3 Muhammad Abubakariif gammoojjii keessa bareechee kan beeku karaa argisiisa jaraa ureeqiidha. Asmaan hojjetan karaan Madiinaa seen kotteen jara kan argisiisa seen namni kibbaa gara lixa deema wanteen bareechee beeku eegee dhugaa jetti namni akka keetii bareechee beeka faana laattillee funfattee beeka jedhama. Jedhaa isa wajjin haa deemnu. Muhammad bay lubbuu keetiin Makka si geessuuf waadaa seet of eegaa holqi hunduu kan bineensan guutamaniidha. Muhammad ifa baateetta bay kana keessa jiraachuu hin danda'u manni isaa phaphoo hin kutamu. Goggeen kunis buuphaa gataa jirti. Gonkumaas keessan jiraata. Karaa dheeraa kana hunda akkanumatti dadhabna. Jedhaa gara kaabaa Yaasriib haa deemnu. eegumsaaf beekumsi rabbii baay'ee guddaadha. Muhammadiin ilaalcha mushrikootarraa kan dhowwe mana isaa gubbaa dadhabduun qofa ture. Yeroo san Abubakar carraa nabiyyiif carraa islaama fuulduraa isaan waan cinqee sodaachisee jiruuf haa ta'u malee nabiyyiin Muhammad yaa michuu koo Abubakar gaddi sitti hin dhagaamin rabbii yoomiyyuu nu wajjin jira jechuudhaan dhugaa guutumaan guututti dubbatan. Nabiyyuun michuu isaanii Abubakariif karaa agarsiisaa isaanii wajjin guyyaa cinqii tokko holqa kana keessa erga dabarsaniin booda karaa cabsaa gammoojjicha kukkutaa gara Madiinaa adeemsa itti fufan. Madiina keessatti musliimonni dhufaatii nabiyyii fedhii guddaadhaan eegaa jiru. Onnee jaraa sodaaf yaaddoon diiguuf dhiyaateera. Wanti mul'atu jira, wanti mul'atu hin jiru. Sodaa naan jedhe karaa irratti maal ta'a laata? Ergamaan Rabbii kuunnat ergamaa Rabbii
yaa ergamaa rabbii mana kiyyatti boqodhaa manni kiyya mana Yasrib hundarra ulfaata yoo hayyama keessan ta'e manni kiyya mana hundarra filatamaadha mana kiyyatti boqodhaa yaa ummata Yasrib ansaaronni illee dhagahaa ergamaan rabbii tokkoon keessan tokkorra hin caalchisu yoo afroottan kiyya dhagahaa ergamaan rabbii gaalittiif kara gadhiisaf iddoo boqonnaa ta'urra akka dhaabbattu ajajamteetti jedhaniiru iddoon gaalli dhaabbattu masgiidaaf mana nabiyyi ta'a furmaata bareedaadha filannoo gaalatiin kan waliin galle eenyuyyuu hin jiru maqaa rabbiitiin iddoo kanarratti mana nabiyyiin ijaara iddoo kanarratti mana yeroo duraaf rabbii qofaaf itti bitamnu ni ijaarra ergamaan rabbii dhagaa gateettii isaanitti baatu kan karaan dadhabsiisan hin ga'uuni ati boqod hojiidhaaf nuti hin keenya hojii dhaabuuf dideera hojiin ibaadaa dhagee waan nu barsiise umriin isaa 53 umriin kan kee meeqa
eeyyama rabbiitiin hojichi xumurama. Namoota gama salaatatti akkamiin haa waamu? Umar ibn al-Khattaab muuminnoon xiqqoon kan biroo akkuma godhanu amanaan tokko sagalee isaa ol fuudhee yoo waame yoo nabiyyiin walii galaniiru sagalee namaatiin haa ta'u jedhaniiru si filataniiru Bilaal. Ana moo hin shakkin Bilaal, fedhiin nabiyyi kanu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أبليسوت أمنتيك يا إرجما ربي بقتوتا في أنصاروتا لما تأني أبليسوم ما ربي فكك إنداوان أججانيرو أمني مدينة تكون بقتوتا كيسا تكوها همتو أبليسو قد أتيس هاك أبتو قبينيا ساق أدوفي